Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel, Aku English with Oromik. I'm Aku from School of American English. My dear sisters and brothers, how you doing guys? How are you? How's life keeping with you guys? How's life treating you? What's up guys? What's cracking? What's good? What's up? Are you okay? I hope so. Are you fine? I hope so. Today we're gonna learn is about sickness expression from where we stopped last week. Last week or last time in a spoken class, we have seen about how to explain our sickness. We have seen how to ask someone and how to respond your sickness. Today, just will continue from where we stopped. Now, without further ado, let's get started. Before we start our class, guys, always I want to say to you, please don't forget to subscribe, like, share our YouTube channel. Now, let's come to my first language. kabamtol daawatooda channel Aku English doramik akkam nagaa jirtu fayyuma keessanii baga jiraachuun keessan baay'ee gammachiisa. Torbaan dabre waa'ee akkaataa dhukkubatti himatanii fi akkaataa yookaan immoo maqaa dhukkubaa garagaraa barannee turre. Haadha immoo iddoo malee gadda yookaan immoo yeroo dabre keessatti itti dhaabne irraa itti funachuudha hanga xumura sagantaa kiyyatti na wajjin tura yeroo hundayyuu affeerraa kiyya achi dura immoo akkuma dursiin jedhu channel kiyya subscribe godha like gochuun ammoo isin yoo like naa gootan ejjibista malee mana gootan jechuudha. Kanaaf like naa godha share naa godha yoo dandeettan na bira dhaabadhaa jechuudha. Now haasaa dheeraa osoo haasa'in duratti gara barumsa keetti kallattimaan haa dabro. Now let's get started. Here is sickness expression part 2. Last time we have seen part 1. All right. Here is the first one is you can say I feel tired. Let's say if someone asking you, hey bro, what's wrong with you? Hey dude, hey my friend, what's wrong with you? Just you don't look so good. Maybe you might be responded by saying, oh, I feel tired, man. You can say I feel tired. Yeah, you're right. Maybe you have been working a very gigantic and massive work. Maybe you have been what? You have been studying. That's why you can say, I feel tired. Tokkoffaa maal jedha? Okay, what's wrong with you? Maal taate jedhee yoo si gaafate, you can say, I feel tired. I feel tired jechuun ni na dadhabsiisa jechuudha. I feel tired, or you can say, I feel weak jechuudha. Na dadhabsiisa jechuudha. I feel tired. You can dalagaa booda ta'uu danda'a, homatee nu haa ta'u akkana ta'uu danda'a. Yoo si dadhabsiise, you can say what? I feel tired jechuudha. I feel tired. You are more baay'ee dadhabde more. Baay'ee dadhabde. You can say I feel exhausted. Okay? You can say exhausted. I feel exhausted. You know more baay'ee dadhabu kee agarsiisa. Instead of the word tired, you are more exhausted. If you baay'ee dadhabu kee agarsiisa. You can say I feel exhausted. The next one is kanafu I feel tired. Ni na dadhabsiisa. The next one is I've got shivering. I've got shivering jechuun qaamni kee yoo si hollate yookaan ammoo qaamni kee akkanumatti jechuudha without just wanta kumale jechuudha yoo akkanatti si hollate you can say I've got what? Shivering jechuudha. I've got shivering jechuudha. I've got shivering jechuun qaamattu na hollata. I don't know what's wrong with me, but my whole body is what? Shivering. You can say sometimes my finger. Or you can say my legs or my two what? Shivering. Qubi na hollata, harki na hollata, iji na hollata. It's okay by the way. So you can say I've got shivering. The next one is I've lost my appetite. If you lost appetite, that means if you don't want to eat something, at the same time, if you don't want to drink something completely, you can say, I've got or I lost my appetite. Or you can say, I've lost my appetite. Appetite in use
yookaan immoo fedhii nyaataa kee yoo hin qabaatin, you can say, hey bro, come on, just eat within us. You can say, oh bro, just thank you, just I'm full. Just actually I'm not full, but I don't know what's wrong with me. You can say, I've lost my appetite completely. Since morning, you can say, I've lost my appetite. Fedhii nyaataa kiyya fedhii waanachuu kiyya cufamee jira jechuudha yookaan immoo dhabee jira jechuudha. The next one is I miss myself. I miss myself jechuun that means you might be just forget yourself sometimes. Maybe you might be just unconscious. Yeroo tokko maaltu dandeetta uf dhabuu yookaan immoo uf wallaaluu dandeetta jechuudha. Kanaafiyyuu you can say I miss myself jechuun uf na wallaalsa jechuudha yookaan immoo uf na wallaalsa jechuudha. Okay, I miss myself. Ufna wallaalsa jechuudha. Namni tokko gani uf wallaaluu danda'a. Yeah, you're right. Beekama jechuudha. Kanaaf you can say what? I miss myself jechuun ufna wallaalchisa jechuudha. Ufna wallaalchisa jechuudha. Ufna wallaalchisa jechuudha. The next one is I'm feeling cold, or you can say I feel cold. Na qorrachiisa jechuudha. I'm feeling cold, you can say. Or you can say I'm feeling hot. Na o isa, natti o, na o isa jechuudha. We can say, but this one more often we can say I'm feeling cold. Yeroo baay'ee na qorrachiisa yookaan immoo jechuun afaan Oromoo keessatti jechuudha. Yeroo dhukkuba kee machuu barbaadu. You can say I'm feeling cold. Na qorrachiisa jechuudha. The next one is I've got pain in my knee. I've got pain. Pain jechuun maal jechuudha? Pain jechuun it is ache jechuudha. Yookaan immoo maqaa dhukkubaa jechuudha. You can say ache jechuudha. Ache jechuun pain jechuudha. Pain jechuun immoo ache jechuudha. Or you can say I've got heart jechuudha dandeettaa rakkoon qabu. Okay, you can say I've got heart. So you can say I've got pain in my knee jechuun jilba kiyya na dhukkuba jechuudha. If you got pain on your knee, or you can say if you got pain on your chest, you can say I've got pain in my knee. Or you can say I've got pain around my stomach jechuudha. Na dhukkuba jechuudha. Na dhukkuba jechuudha. You can say the next one is I feel a shocking pain in my knee. You see, I feel a shocking pain in my knee. Nawarana. I feel shocking. I feel shocking what pain in my knee. Nanu jilbaka namada nawarana. I feel shocking I feel shocking pain in my knee. Nanu jilbaka namada. Nawarana. The next one is I feel irritation in my back. Duuda kiyya naguba. You can say duuda kiyya naguba. You can say I feel irritation in my back. Naannoo duudaa kana maal godha? Naannoo duudaa kana naguba jechuudha. Kun ammoo maalidha? Nawaraana jechuudha. Or you can say akka dheenga dabalan you can say I've got pain shooting around my back jechuudha. I've got pain shooting around my back jechuudha. Kanallee fayyadamuun dandeetta lamaan tokkuma jechuudha. The next one is so you can say I feel irritation in my back jechuun duuda duubaadha naguba jechuudha. Yookaan ammoo na dhukkuba jechuudha biraatiin hiikaa biraan qaba jechuudha. The next one is my left leg is what? Is swollen. My left leg is what? Is swollen. Jechuun luki bitaa kiyya maal ta'e na iite jechuudha. Can say, or you can say my right leg is swollen, or you can say my left hand is what? Is swollen. Jechuun luki kiyya kan bitaa maal ta'e na iite jechuudha. Is swollen jechuun maal jechuudha? Iita'u jechuudha. Is swollen jechuun iita'u jechuudha. Okay. The next one is I'm feeling cold. I'm sorry. I repeat it. I'm feeling cold. The next one is my right hand is what? Broken. Yes, my right hand is what? Broken. My right hand is broken. Harki mirgaki. My right hand is what? Broken. It got fractured. Harki kiya mirga malte jira kamirga chabe jira. How did you break? Akkamitti chabe? And which hand is break? Kuni gaafi birati, gaafi doctorati. Yeroo waa'ee doctora barannu akkaataa doctoritti dhukkubsataa yookaan immoo patientii gaafatu ni ilaalla jechuudha. Kunni martu akkaataa patientii yookaan immoo dhukkubsataan itti himatu jechuudha. The next one is so my right hand is broken jechuudha. Harki mirgaa kiyya maal ta'e na cabe jechuudha. The next one is look at mirgaa jechuudha. You can say my right leg is broken jechuudha. The next one is I've got diarrhea. I've got diarrhea means
I runs to the funny room or the bathroom or the toilet jechuudha. You can say I've got a diarrhea jechuun na aariya yookaan immoo na fiisa jechuudha. Gara mana fincaanii yookaan immoo gara mana hammaama yookaan immoo gara mana bathroom yookaan immoo funny room jechuudha. Kanaafiyyuu I've got diarrhea jechuudha. I've got diarrhea jechuun amma maqaami kee yookaan immoo si dhukkubee yoo si ari'ee yookaan immoo ammaam yoo si teessite you can say I've got diarrhea jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo baay'ee gara mana hammaamaa osoo deebisu walumaa galatti you can say afaan ingiliffaan I've got diarrhea jechuudha. I've got diarrhea yookaan you can say I've got once jechuudha. The next one is I've got an earache. I've got an earache jechuun gurratti na dhukkuba jechuudha. The last one is, but not the least one is, you can say, I've got a frog in my throat. When you say that, I've got a frog in my throat, means I feel sick or I've got a sore throat. If you cannot just swallow something easily, while you just drink something, especially while you drink hot things, you cannot swallow, or you got stuck. You feel hard around your what? Around your neck or your throat. So you can say what? Oh, I cannot drink something. Or you can say, oh, I cannot just eat something. I don't know what's wrong with me, but I've got a frog in my throat. Kana cuma cura afaan idiom sitin frog itti kokkee keessa na jira jechuusaa maal jechuudha? Kokkeen na dhukkubaa agarsiisa jechuudha. Afaan idiomsiitiin yookaan immoo afaan idiomatic expression yookaan immoo afaan jechamaatiin I've got a frog in my throat jechuun kokkee keessa frog jechuun afaan Oromootiin maal jechuudha afaan Oromoon? Do you know frog? Ka utaalu kana? Raacha jechuudha. Raachi kokkee keessa hojii jiraate maal ibsaa? Kokkeen keessi dhukkubuu kee ibsa jechuudha. That's all. Kanaaf I've got a frog in my throat jechuun kokkeen na dhukkubaa jechuudha biraatan jechuudha. So kabajamtoota daawwattoota chaanalii Akku English with Oromic. This is all what I have for today. Next time we're gonna see something else which is related within sickness and doctor. Yeroo taanu kabajamtoota daawwattoota kiyyaa waa'ee doktora haala diyaaloogii yookaan immoo haala itti wal gaafataniin fi akkasumas immoo dhukkuba tokko kan nu hafan part sadaffaa qabadhee dhiyaadha jechuudha. Tooppikiin kun baay'ee bal'aa jechuudha. Baay'ee tooppikii yeroo gabaabatti xumuramu jechuudha. It's maybe yeroo guyyaa lama ol fudhatu danda'a jechuudha. Waa'ee dhukkubaa himtaa, dhukkuba keessa inni ta'a, eegas immoo doktora bira dhuftaa, eegas immoo doktora immoo qorichi si ajaju danda'anii, dhibee keessatti himuu danda'anii waa baay'ee jira jechuudha. Kanaafiyyuu hadhaaf barumsi kiyya kanadhaa asuma dhaabaa. Next time we're gonna see another topic which is connected or related within this topic, and I want to say bye, love you all, see you next time within another video.